Gaaddiseen duute moo ni jirti? Gaaddiseen hin duune ni jirti. Ufin ajjeesnee nasbee ufin baafne akkasuma viidiyoo kaleessaa irratti koomantii hedduutu kenname jechuudha. Koomantii isii sana irratti wantoonni kennaman ati abdiidhaaf hin taatu, ati bultiidhaaf hin taatu, lakkoofsa kennuu kenni. Nuti si barsiisaa, nuti si gorsaa akkaataa bultii qabatanii shamarran artii akkana miti jedhanii koomantii sana irratti fi akkasuma immoo caaltuu lammaffaa ulfooftee jirti. Akkami dubbii? Isinin jechuu barbaada Eid Mubarak isinin jedhee kul ammoo intu alfa bakar. Kul ammoo intu alfa bakar. Baga rabbiin Eida ittiin nu ga'ee, ittiin isin ga'ee, kabaranallee kabara dhuftulee rabbiin ittiin nu haa deebisu isinin jecha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirjirtuu akkam naga keessanii, fayyaa keessanii anillee naga jira alhamdulillah galata rabbii. Namoonni viidiyoo kiyya hamamaatti daawwattanii laayikii, sheerii, koomantii fi akkasuma yaadota babbareedaa naaf kennitan hedduu takka galatoomaa isinin jedha. Baay'ee isin jaaladha. Baay'ee isin kabajaa uummata kiyya uummata jaalatamaa kabajamaa uummata qashtii nama kana caalaa hojjetee ofii keenya hojjetee bakka guddaa rabbi nu haa taasisuun hin jedha. Wal jabeessuu fi wal gorsuun wantoota dogongoramee sirreessuun bareeduma. Isin jechuu barbaada gaaddisee waa'ee gaaddisee irratti dubbachuu deemna. Akkuma beekamu gaaddisee ijoolleen hedduun akkasuma mootuyyuu hordoftoonni isillee hordoftoonni abdillee gaaddisee baay'ee komatanii jiran jechuudha. Baay'ee tokko miira keessa galanii jiran jechuudha. Hordoftoonni abdii hordoftoonni isillee jechuudha. Maaliif hojjetan obboleen kiyya dhiifamaa? Maaliif hojjetanii balleessanii qabdi, balleessaa guddaa qabdi. Ama balleessaa isiisan gartee ani rakkoon kiyya kana miti. Rakkoon dubartiin iyyuu dhiiratti deebisuun kuni rakkina guddaadha. Ijoollummaan isii otoo jiraatu yommuu garuu ijoollummaa san keessatti wantoonni arsii keessatti aadaa arsii keessatti maaltu eegama maaltu baratama. Ijoolleen irra guddinni abdii lakki intala kun isiin taatu intala kaamilaa fuudhii kaamila simmalaa safuu beektii aadaa beektii sirna beektii jedhamee gorsaman jechuudha. Abdiin immoo waa tokkollee hin dubbanne ganaadha hin beekamne haalli abdiin amma keessatti jiru gaaddiseen jirtu baay'ee ulfaataa jedhee murteessee jira. Ammallee isin yeroo caaltuun jirtu malee yeroo caaltuun alatti baay'ee tokko miira keessa galte jechuudha. Namoonni tokko akkamitti fudhatan akka faala ishee akka ani ishee hubadhetti nagaa buusuu barbaada. Mucaa kana was keessatti kan laatan ta'e jaalala itti jira. Dhibbumaan dhibbatti jechuudha. Dubartiin takka dhiira tokko wajjin mana tokko keessatti ittee hamma kana turuun isii abdiin yeroo isii kennee kabaja isii kennee maatii isiitiif kabaja kennee akka ijoolleen gootu godhu wanni dhabee fi kabaja mataa isaatiif lammaffaa kabaja isiitiif sadaffaa kabaja maatii isiitiif. Otoo nama tokko taate halkan takkitti mucattiin kun nama dhugan bultu jechuudha. Abdiin dhugumatti nama jabaadha, nama yaadu, nama yaada qabu, nama bultiidhaaf ta'u. Dubartoonni amma maaliif abbaa manaa maaliif dubartoonni amma irra guddinaan ka isaan filatan shamarran lafaa dhufanillee ka isaan filatan dhiira akkamitti fakkaata. Dhiira fuudhee bultii ijaarratee dhiira ijoollee qabu. Dhiira ilmaan lama qabu. Maaliif nama san filatan yoo kan jettan taate shamarran yeroo ammaa kana keessatti wanti isaan filataniif yaada qabaa na horataa jireenyi kiyya boruutuuf masaanuu laattu amma laala dubartoonni. Maaliif kana filatanii jireenyi kiyya boruutuuf naa ta'amu. Na horataa. Kun amma erga ilmoo argaatti yaada fuudhee jira. Dhibbumaan dhibbatti itti amantee yeroo ammaa kanatti shamarran dhiira bultii qabdu filatti. Dhiira bultii ijaarrattee dhiira ijoollee takka lama qabdu filatti. Kuni dhiironni nama akka abdii kana wanni isin jedheef isin galee abdiin nama fuudhe miti. Nama dargaggeessa cimaadha jechuudha. Hajjiin hiriyaa isaa, Sa'idoon hiriyaa isaa, ijoolleen hedduun hiriyoota isaatti hin fuune. Maaliif guyyaa malee wanti hunduun dhufu guyyaa rabbi sii katabe malee wanti takka wanni dhufu hin jiru jechuudha. Gaaddiseen carraa isii kanatti fayyadamtee abdiidhaaf jaalala kennitee onni isii bantee jaalalaan mootee fuudhuu dandeetti, itti heerumuu dandeetti. Lolaa yeroo hunda galgalas ganamas qanyee dubbii bishaan itti naqu kabajan qabu. Piraankiin akka godhamu okey. Piraankiin namarratti lolaan keessatti dubartiin ol fuutee dhiira bishaan itti naqu hin taatu. Laazim intiin abbaa manaa isii luka dhiittee kabajjee hatta fuula isaatu dubartii as takkaakkalitutu jira. Wallahi maashaallah maaliif abbaa manaa kee kana jalan jaannata argatte jechuudha. Dubartiin jaalala beektu abbaa manaa isii rifeensa isaa areeda isaa dubartiin jaalala beektu jechuudha.
mataa isaa filtee fi kottee isaa irraa guurtee dhiixee sukkuu bakka hin jiraa miti. Dubartiin kun dubartii jaalala beektu. Abbaa manaa kee jaalatta taanaan dhugumatti shamarran dhiira gaa abbaa manaa keessan yoo jaalattan qeensa isaa maruu fi rifeensa isaa filuu fi fuula isaa kireemii garagaraattiin wantoota fuula dhiqaman dhiqee xiixee fi sukkuumtee fi yoo jettee abbaa manaa keeti siif bareeda kan biraatiif hin bareedu. Immoo abdiin nama akkasiitii miti nama isaatiif itti amanii koonfidensii qabu nu bakka siiriyees jedhee nama jiraatu. Dhiira akkana wal argattee shamarran wallaahi billaahi irratti duuti. Dhiira amma abdii amma gaaddisee itti qoosu kana ijoollee yuutuubaroonni hedduulleen gaaddiseedhaaf koomantii barreessan jechuudha. Ati amala hin qabdu kanuma durallee hiriyoonni abdiitu gorsanii tura mataa abdii jechuudha. Maaliif mucattiin kun si taatu jedhanii. Abdiin balleessa inni gamu hamma kana turee oduu dafee fuudhee oduu dafee gara islaamummaa deebisee. Kuni kana fakkaata jechuudha baleen kiyya. Abbaa manaa keessanii jaalata taanaan wallaahi irraa akkanas hin deebiin itti achi deebi. Waan inni barbaadu ta'e waan inni sii ta'u ala hamma dandeetitti hamma harkaa qabaatetti ta'eef jechuudha. Abbaa manaa keetiif waa hundumaa ta'eef jechuudha. Ittiin qanyisin galgalallee ganamallee ka dubbiin godhin dhiirri dubartii dubbiin jaalatu dhiirri dubartii akka bakkabtu yeroo manaa ba'u yeroo galu manni urgaa yeroo ba'u uffanni isaa urgaa yeroo galullee akkasuma manni isaa urgaa hubama. Dubartiin dhiira kana jaalatti. Isinii galee amma isinii galee ni fakkaata. Yoon baratiin illee wantoonni walirraa baratan hedduutu jira. Lafa kasan biyya ambaa kana keessatti namni hojjetu tokko jiraate isaa alaatti gale taanan bakkuma fedhee hoo jiraate malleen hoo jiraate hojiin kamuu ofiin na dalage jedhama. Waa isa saapiraayis godhu isa gammachiisu. Gaaddiseen amma haalli uffannaa isii gaafa duraa fi haalli abdiin bira jirtu adda ni bareetti jechuun. Uffannaan isii uffata qaama isii ga'u uffatti. Amma minyoota isiin jedhamtu sun immoo xaboo jechuun isiin sun immoo bakka injiraa miti. Garuu gaafa abdii bira geette isiin sunillee gaafa duraa qullaa deemaa dhuftee uffata asiin qaama mul'isu maal malu jechaan. Gaafa abdii bira geettee argitee hubattee jettetti sattarachuu qaama isii eegalte jechuudha. Gaaddisallee gaafa duraa abdii dura dhuftu. Viidiyoon ishee dura hojjetan irratti amantaan isii waan kiristaana ta'eef rakkoo tokko hin qabu. Garuu immoo gaafa abdii bira geetteetti uffanni isii uffata dheeraa uffata kan eenyutti bita nama biraatti bita isa bita. Isiin akkamitti kabaja isaa wallaaltee mucaa kana ofitti zoorsu ba'an immoo amaloota garaagaraa kana ofirraa balleessu riimuuf godhu qabda jechuudha. Amala akkanaa fukkataa kana riimuuf ofirraa gootee isa jaalala onnee qulqulluu banattu san yookaan dandeenye immoo kitaaba adda addaa gara namoota seenaa jaalalaa haasan irra barachuu ni danda'a. Namoonni tokko jaalala beelile sirriidha gaaddiseen daa'imummaa ni qabdi. Nama cabsuu namaan godhu garuu amala hin qabdu. Isa inaaffaa jettee inaaffa faallaa deemti. Maaliif inaaffaan hin jiraa miti? Inaaffa jettee inaaffa faallaa akkitti inaaffan hin beektu. Akka abdiin gara isii zooru hin beektu mala hin beektu. Kan immoo inni balleessire caaltudha jechuudha. Caaltuun immoo maal balleessitire bakkee mucaa kana akkatti abdiin nama akkanaati nama isiinuu birteetti argite jechuudha. Jettee gorsuu qabdee jechuudha. Akkuma caaltuun faayoon ariitetti yoo abdillee gaaddiseen ariite bor akkamitti bultii ijaarrata. Amma inni guddaan waan as keessatti ilaaluu qabdanii gaaddiseen jaalala hin qabdi abdiif jaalala qabdi garuu immoo akkaataa bal'aartee mala itti abdii kana na fuudhi jechuudhaniif. Dubartiidhaan ni qaanufti safuudha. Abdiin jechuun abdiin dubbii lafarra harkisa. Dafee achukkaa godhee fixuu hin danda'u. Isheen oduu na fuudhii jetteeni waa isa qandii takkatti fuudha jechuudha. Maaliif hoo jettanii? Isa qandii takkatti hin fuudha. Maaliif hoo jettanii? Garuu immoo yeroo itti fudhataa jira. Wanni hunduu yoo otoo akkas warrillee hin beektanii. Gaaddiseen rakkoon isin qabdu rakkoo dalagullee maal dubbattee jirti. Garuu dhuguma mucaan kun intala warraa tokko na fakkaataan akka laalutti yeroo duraa yoo maatiin gara Arabaan ergine yeroo duraa yoo maatiin kunuunsee guddate maatiin amma isii jibbaa isii kaa'an jiru beekamu. Jettiin kun erga nama kana bira teettee namni kun dhiiraa erga yoo amantaa kanallee jijjiirachuu barbaadu ta'e kan jedhan maatiin isii kun gara kanattis cal jechuu danda'an.
mucaa yeroo dheeraa nama tokko bira turte deebisanii galchachuun dubartiin hin ulfaata. Nama biraa dhiisiti namni mxaalaatu maatii firri maatii sanii waa jedhan jechuudha. Gaaddisallee waa jedhaniini maatii isillee waa jedhani. Wanni isii laallattee maatiillee laallatee abdillee laale tokko sirni kana jechuudha. Rabbiin beekani waa sababee mucattii kana maatii sanii walloltee mana kana wanni fiddeef wayiif abdiif immoo yoo islaamummaa isii qabsiisuun gara amantaa islaamummaa deebisuun fedhii isiitiin yoo fedhii isiin qabaatte wallahi maashaallaadha waan addaati waan ajaa'ibaati isiniin jechuu barbaada. Garummoo abdiin yeroo ittiin fudhatanii yeroo ittiin dheeressinii isheen akka ati daddaftee fuutu barbaaddi isiittillee ni ulfaataa nama nyaatee nama dhuguu himootu akkanumatti hanga yoomii kophaa isii atis kophaa jiraattee isiillee himootu yeroo gurra dafanii akka oduu wal fuudhanii baay'eetti gammada jechuudha akka mataa kiyyaatti. Gaafa daftee fuutuu fi gaafa mucattii kanatti yeroo gubde dubbiin ammallee ka'attuma deeme. Abdiidhanii dafii fuudhii jedhaanii biraan naa ga'a. Isin jechuu barbaada hordoftoota kabajamtoota kiyya. Viidiyoo kiyya asumarratti dhaabaa hama viidiyoo biraatti walitti deebinutti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.